Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya Sambata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa naabasaa Waaqjiraati. Gadaan Oromoo afaaniin faarsamuun duubatti keessisaa laaffachaa dhufuu abbaan gadaa duraanii tokko dubbatan. Doktora kabajaa kan ta'an abbaan gadaa duraanii abbaan gadaa borbor akka dubbatanitti gadaan akka jabaatuuf beektonni Oromootti birmachuu qabu. Aadaan Booranaatiif aadaan mangistii gargar deebitee amantiileen kophaa deebitee aadaaleen kophaa deebitee nama gargar deebee waltu qubaate guddoo dansa namni barate yoo aadaa jabeesse taanaan mallee gizee itti deebee ertana aadaa san namni jabeesse baduu dhowwuu danda'an barate yoo namni barate jabeesse aadaa san beekta amantii itti amanaa adoon ta'inu in amanii kiristaan islaam ta'e aadaa in amanii akkisiin hin banne ammoo namni baduu dhowwuu danda'an tamaare. Gadaan bara durii hedduu jabaa akka ture kan yaadachiisan abbaan gadaa kun barammaa kana garuu afaaniin qofaa isuutu heddummatee jira. Karaa du'aa yoo ilaalan jiru jechuudha. Amma mootummaan hin oogusa. Aduu liqaa mootummaan isin oogusu beekta. Dargiin isin yoo aadaa iyyuu hin feetu amantiin illee hin feetu. Nu bulchiisa gaafasiiti. Kaayil Sillaasee illee aadaatti hin buutu aadaa illee ittiin buutu akkasumas deemuu jira. Amma immoo maqaa kan guddoo guddisan. Guddoo guddisanii fudhachuuf adda barsanii maqaa gadaa kan dabarsan. Yoo ati keessan laaltu akka malee laafee jira. Keessisa laafee jira. Abbaan gadaa duraanii kun akka himanitti gadaan deebi'ee akka lafa qabatee jabaatuuf hojiin guddoo hojjetamuu qaba. Keessumaa dhaloota haaraa gadaan keessisaa maal akka ta'e qoratanii haala ammaa wajjin akka deemuuf akka haaromsanii fi jabeessan dubbataniiru. Wanni danda'u ammoo islaama taate kiristaan taate namni barate aadaa kan nurraa qorate akkisiin fuula isiin durii dhalatte fuula isiin itti laafte fuula isiin itti jabaatte bakkaan ga'uu hin danda'a. Wanni si baddu dhowwaa qaram. Yoo namni tamaareen jebin danda'u warri booranii ufii tolfachuu beeku malee ofirra baddi dhowwuu hin danda'u. Gadaan erga jaarraa 19ffaa keessa laafee Oromiyaan gabrummaa keessatti kufuun kan yaadatamu. Qabsoo bilisummaa Oromoo fiixa baasuu keessatti hawaasti karaa hundaan jabaatee akka hojjetu maanguddoonni biyyaa dhaaman. Odeessi biyyarraa nu ga'e akka hubachiisutti uummati Oromoo karaa hundaan wal tahee qabsoo bilisummaa Oromoo fiixa baasuu irratti akka xiyyeeffatu dhaamaniiru. Keessumaa yeroo ammaa kanatti haala adda addaatiin Oromoon akka ilaalcha siyaasaa wal qoodu yaaliin godhamaa jiru fudhatama akka hin qabne kan ibsan maanguddoonni biyyaa uummanni Oromoo akkuma kanaan duraa sagalee fi ilaalcha isaa tokko godhate bilisummaa Oromoo dhugoomsuu irratti akka hojjetu hubachiisaniiru. Oromoof Oromiyaan kan nama maraati kan jedhan maanguddoonni biyyaa Oromoof Oromiyaa guddisuudhaaf Oromoon kamillee duubatti jedhuun qabu. Siyaasti malattiin biyya bulchan malee malattiin wal qoodan akka hin taane kan ibsan abbootiin gadaa keessumaa Oromoo yeroo ammaa kanatti diinota karaa adda addaatti dhufaa jiran hubachuudhaan tokkummaa isaa jabeessee qeefii iccitiisaa akka eeggatu dhaamaniiru. Qeerroon bilisummaa Oromoos gama hundaan wal ijaaranii qabsoo bilisummaa Oromoo fiixa baasuu irratti akka xiyyeeffatan dhaamameera. Yeroo kamiyyuu kan dagatamuu hin qabne diinni Oromoo Oromoof akka hin ciisne hubachuudhaan iccitii sabaaf biyyaa eeguun barbaachisaa akka ta'es maanguddoonni kun dhaamanii jiran. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaaf waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kan waalii torbeeti itti aansi sagantaa keenya dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa.
hanga yoom gabroomna maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna hanga yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hinfalma dhaga'ee irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mo'uu salphina irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mo'uu salphina dhiiga Oromootiin harkisaa faalamee jirachuun danda'uu diinni naan firoome booreen garaa kooti gadoon gaafa gaafa dhiigni saba kooti yoom lola'ee hafa olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyu ishee sodaanna olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyu ishee sodaanna galtuun abbaa dhawuseeti Oromiyaan kan Oromooti bubbullaan abbaa dhawuseeti Finfinnee kan Oromooti galtuun abbaa dhawuseeti Oromiyaan kan Oromooti bubbullaan abbaa dhawuseeti Finfinnee kan Oromooti Orana Gujii wal horraanii diddaarorroo darandaranii Arsii Harargee Baaleerraanii diddaarorroo darandaranii Shawaa Karrayyuu Amboorraanii diddaarorroo darandaranii Wallagga Jimmaa Ilurraanii diddaarorroo darandaranii barattoonni koo fincilanii diddaarorroo darandaranii ilmaan Oromoo tokko ta'anii diddaarorroo darandaranii Gurraayyurraa darandaranii Sololtarraa warra didanii Sabbaatarraa darandaranii Afoo gubbaa qabsoof ka'anii Gullalleerraa darandaranii Galaanirraa warra didanii Jalduu irraa darandaranii Uliisorraa qabsoof ka'anii Waliisorraa darandaranii Naqamteerraa warra didanii Dambidollorraa darandaranii Odoolarraa qabsoof ka'anii Afran Qalloon darandaranii Barattoonni warra didanii Bushoofturraa darandaranii Adaamarraa qabsoof ka'anii Qeerroon biyyaa darandaranii Ijoolleen biyyaa warra didanii Hanqeen biyyaa darandaranii Ilmaan biyyaa qabsoof ka'anii Shaashamannirraa darandaranii Roobee irraa qabsoof ka'anii Dalloomanarraa darandaranii Sikkoo Mandoon warra didanii Ciroo irraa darandaranii Dirree Dawaa qabsoof ka'anii Boolee irraa darandaranii maaliif rorrifamna hanga yoom gabroomna maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna hanga yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hinfalma dhaga'ee haadha Oromoo tadeessu hayyuu goota gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata haadha Oromoo tadeessu hayyuu goota Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti Sambata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Ayyee dhaggeeffattoota keenya kun har'as walitti deebineerra akkuma hubattan torbaan darbee waa'ee mirga dhala namaatiin wal qabatee jaarmiyaa mirga dhala namaa irratti waggaa gara 24 oliif hojjechaa jiru OSG jedhanii yookaan Oromiyaa Support Group yookaan immoo afaan Oromoon garee deeggartuu Oromiyaa jedhamee beekamuun hojii gaggeeffamu haga wayii irraa ilaallee turre. Obbo Maramaa Fufaa biyya Awustiraaliyaatti itti gaafatamaa jaarmiyaa kanaati. Torbaan darbe akkuma yaadattani akkamitti jaarmiyaan kun akka hundeeffamee ture bara 1994 namni lammiidhaan biyya Ingiliz ta'e Dr.
Trevor Troomaan jedhamu akka hundeessee ture nu ibsee ture. Hojii gurguddaa hojjetes baqattoota gargaaruu rakkoo uummata kanaa saaxiluu waan adda addaa nu kaaseera. Har'asisumatti deebina obbo Maaramaa baga nagaadhaan nu dhufte. Meeddoodhuma torbee irraa kaanee itti deebina. OSG'n innaa hojjetu mul'anni isaa kaayyoon isaa maal akka ta'e irraa otoo itti deebine maal sitti fakkaata? Galgalagaa warri keenyas nu dhaggeeffatu. Hedduu galatoomi bodhaabasaa. Mul'anni isaa kun kan gartuun deeggarsa Oromiyaa kan Awustiraaliyaa kan UK illee kan dabaluu kan Awustiraaliyaa RSO yookaan nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa keessaa arguu kan jirudha. Akka irraa ka'umsaatti immoo kan inni itti amanu nagaa gaanfa Afrikaa keessatti arguu barbaadde tasgabbii Oromiyaa keessa fidii kan jedhudha. Yookaan nagaan Oromiyaa keessa tasgabbii gaanfa Afrikaatiif wabiidha kan jedhudha. Kunis sababa irraa kaa'amee jedhameef qabaa jechuudha. Yoo inni bal'inaan itti adeemuu barbaade ibsuu yoo barbaachisa ta'e sababni isaa nagaan Oromiyaa keessatti argamu gaanfa Afrikaadhaafis bu'aa guddaa qabaata. Uummata bal'aa, dachee bal'oo, uummata daangaa adda addaa jiru wal tuqee jiru. Baay'ina isaa qofatu hin ta'in immoo uummata naga jaallataa. Jeequmsi uummata heddummina akkasii qabu irratti ka'u kun naannoo sana ni jeeqa kan jedhudha. Dhugaadhaanis immoo mul'ataa jira. Nagaan Oromiyaa keessaa dhabuun gaanfa Afrikaa kana iyyuu booressaa jira jechuudha. Kanaaf yoo nagaa jaallatu ta'e warri nagaatti gumaachuu barbaadan dura Oromoo irratti humna isaanii utuu qisaasanii gaariidha nagaa fiduudhaaf. Achirratti yoo yaalii godhaniti isa hafe tasgabbeessuu danda'udha. Kanarraa kaaneeti wanta kana dagataa jirtu kan jiru sanarraa kaanee jechuudha. Wanti bakka isinirraa dagattantu jira. Bakki silaatii isinirratti hojjechuu qabdantu jira. Nagaa saba kanaa fidaatii fi gaanfa Afrikaa kana tasgabbeessaa kan jirudha jechuudha. Qabxii gurguddaa fi dhimmoota ijoo irratti kan inni hojjechaa jiru. Jaarmiyaa waan akkasii hojjetu kana Oromoon akkamiin itti birmatee gargaaraa jira. Tarii ammoo namni dareedoo kanas dhaga'ee yoo jaarmiyaa kanatti dabalamee beekumsa isaa, maallaqa isaa, hubannoo isaa, odeeffannoo qabu gumaachuu barbaade akkamiin sin argata? Dhugaadha Oromoon waan hojjetu baay'eetu irra jira. Mirga falmachuu, biyya falmachuu, bilisummaa falmachuu, waan hundumaa ariisaa kana hundumaa dandamatee kana hundumaan gochuun akka inni kan mirga namoomaa kanatti gumaachuudhaaf illee hojii dabalaatti ta'u nima beekamaadha jechuudha kun. Waan hunduma isaatu amma sadarkaa ammaa kana irratti rakkisaa jira. Kanaaf ofirraa hafeeraatee mirga kootu kanatu nutti hir'ate kan jedhu sanarratti illee gumaachuu irratti yeroo itti fudhachuu danda'a jechuu kooti waan kana caccaalan baay'een jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee kunis dagatamuu hin qabudha. Mirgi namoomaa kunis keessumaa waan itti gumaachuu danda'an xiqqaati hamma guddaatti jiraachuu danda'a. Yaadaan itti gumaachuu dandeessaa, hamileedhaan itti gumaachuu dandeessaa, beekumsaan itti gumaachuu danda'a namni. Wanni guddaan akka qabeenyaa akka waloo bakka waloo irraa ka'anii waa falmatan jechuutti ilaallaa jechuudha. Wanti kun kanaaf yoo namni gatiin kaffalchiisu kun yookaan immoo hin baasisu eenyuyyuu itti hirmaachuu danda'a. Rakkoo biyyattii sana keessaati furmaata waan nuti gumaachuun jira yoo jedha ta'e namni itti gumaachuu qabeenyaadhaan illee gumaachuu danda'a. Dhaqeen bakka tokkotti waa hima waan dhimma Oromoo kana irratti illee yoo jedha ta'e bobbaa sana irratti illee namni itti gumaachuu danda'a. Wanni guddaan mirgi namoomaa kun borii akka madda seenaatti illee ta'e akka inni hawaasichaaf darbuudha. Bartootni jiraachuu danda'u ogummaa adda addaa kan qabanii hirmaachuu danda'u. Gara tekinika isaatiitti ennaa deebine websaayitiitu jira, feesbuukii waan bara har'aa kanatu jira. Bifa adda addaatiin iimeelii faayatu jira.
abbaan sakattee arguu danda'a jechuudha. Bifa kanaatiin itti dabalamuu danda'ama. Wanni guddaan ulaagaa kana guutuu qaba wanni jedhanii ittiin alatti namatti sammiti. Akka dhaaba siyaasaa yookaan akka jaarmiyaa nagadaa daldalaa kan maalii kan kaapitaala akkasii si barbaada yookaan waan akkasii si barbaada waan jedhu hin qabu. Dhugaadhaan saba Oromootiif waa hojjedha jedhanii dhaabachuu sana jechuudha. Saba Oromootti dabalee dhala namaaf waa hojjedha jedhanii danda'udha. Mirga dhala namaatiif dhaabachuu jechuudha. Waan qajeelummaatiif justice kan jedhan sanaaf dhaabachuu jechuudha. Kanaaf namni sanatti amanu amantiin hin daangessu, umuriin hin daangessu, saala yookaan immoo gender kan jedhan kun hin daangessu, wallaalaa beekaa hin qabu. Namni hundi keessatti hirmaachuu danda'a jechuudha. Oromoo duwwaa moo namni saba biraas hin dabalata? Saba gara biraas dabaluu danda'a. Akkaataa namichi fedhii itti qabaatee yookaan namni sun fedhii itti qabaatee keessatti hirmaatudha. Adii baay'eetu nu waliin jiru, alagaa baay'eetu nu waliin jiru, Afrikaa baay'eetu waan kana irratti illee hirmaatu, yaadallee kan kennan baay'ee jiru. Dhala namaatii fi mirga dhala namaatiif ni ta'a kan jedhu keessatti hirmaatuu danda'a. Wanni guddaan kaayyoo ittiin tarkaanfachiisu kanarraati adda kan ta'e qabaatee keessatti bifa kanarraa faayidaa wayii argadha waan jedhu dhuunfaadhaaf waan deemu hin jiru. Tasgabbii nagaan Oromiyaa keessaa gaanfa Afrikaatiif tasgabbiidha. Haqa qaba. Oromiyaa keessa haqatu jal'ate. Seenaa keessatti wanti kunii daba hammasiitu raawwatamaa jira. Sabi kunii haqatti hin bahin jira. Yoo haqatti bahe immoo gaanfa Afrikaa kun ni sirroofti yookaan nagaa argatti kan jedhu kan itti amanu itti gumaachuu danda'a. Alagaan illee keessatti gumaachuu danda'u keessumatti warri seera isaa kana itti beekanii keessatti dhalatanii guddatanii biyya bilisa keessatti sammuu bilisaan guddatanii baay'ee itti gumaachuu danda'u jechuuneetu yaadna jechuudha. Maanni jaarmiyaan kun akka afaan warri jedhutti vaaliyuu jedhu nu biraa waama gatii guddaa nuti kenninu bu'uurri yaadaa yookaan akka duudhaatti maal fa'ee kan inni qabu gatii guddaa kennu amma mirga namaati namummaaf gatii guddaa kenna jettanii akkuma nu ibsitan nageenya naannoo Oromoo fi ollaa Oromoof jakka jettan maal fa'i namni kan sammuutti qabate jaarmiyaan kun vaaliyuu akkasii qaba vaalii koo waliin deema jedhee dhufuu danda'u. Inni guddaan tokko wanni hundumaa olitti bilisummaa kana akkaataa adda addaatti namni hiikkachuu danda'a gara Ingiliffaarra gara afaan Oromootti yeroo fudhattu dhiphachuullee danda'a. Freedom kan jedhamu sun vaaliyuu guddaadha. Freedomiin kun bilisummaa ta'uu danda'a. Justice of chaos mana qajeelummaa kana dabaluu danda'a. Sodaa malee jiraachuu kana dabaluu danda'a. Ani ana jettee kan jiraachuu dandeessa. Kanaafiyyuu freedom kan jedhu sun tokko. Inni lammaffaa humanity kan jedhu sanatu jira jechuudha. Kun namummaa kan jedhu sanatu jira jechuudha. Kanaafiyyuu vaaliyuu jennee kan nuti guguddaan kun itti kenninu waan nageenya samma nageenya kana kan dabalu waan hundumaa kan dabalu bilisummaa kan jedhu sana jechuudha. Vaaliyuu kan nuti irra caalaatti kennu. Yoo bilisummaa qabaatte nagaa qabaachuu dandeessaa. Yoo bilisummaa qabaatte biyya kee qabaachuu dandeessaa. Yoo bilisummaa qabaatte jaalala kabajaa nageenya maatii maal kan jedhu kun hundumtu lammummaa kan jedhullee bilisummaa kee kana booda jechuudha kan inni argamu freedom isa jedhu namooti baay'een freedom jedhu biyya lafaa kanarraati warri guddatan yoo waan xiqqoo tokkotti irratti gara freedom sana waan yaaddeessu tokko jira taanaan freedom sana kan isaan fudhatanii ka'an jechuudha warrumti guddatan warri biyyooti guddanne jedhan. Amma namni yoo dhufee as keessa OSG keessatti hojjate maal wanti inni fayyadamu maal argata? Waan inni fayyadamu keessaa tokko maallaqa argachuu hin danda'u. Beekumsa guddaallee tarii ittiin beekamuullee ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif carraa gaggara biraan fa'aa jiraachuu danda'u. Politishaanii ta'anii yookaan immoo akka siyaasaatti deemanii waan biraa hojjetanii beekamuu danda'u. Garuu wanni isa gammachiisu lubbuusaa kan gammachiisu lubbuusaa yeroo hin jedhu ispiriitii namicha sanaa fi hamilee namicha sanaa waan gammachiisu saba kanaaf waa gumaacheera kan jedhu of gammachiisuu danda'a. Waan hin godhu xiqqaatu haa guddatu gati qabeessa. Vaaliyuuti itti kennama jechuudha waan namni godhu. Kanaafiyyuu kan inni irraa fayyadamu namni kun waan inni godhe hundumtuu ibsaadha sabichaaf. As keessaan bayetu calaqqisuufii danda'a.
namni hundi itti gumaachaa as keessaan bahetu ifuu danda'a. Kanaaf kan inni irraa fayyadamu waan guddaan tokko saba isaatiif ibsaa ta'a jechuudha. Saba isaatiif wabii ta'a jechuudha. Saba isaatiif falmaa jechuudha. Daangaan waan hin jirreef waan si daangessu waan hin jirreef kana guutte malee dubbachuu hin dandeessu waan hin jenneef kun gaafatama kee miti waan hin jenneef kanaafiyyuu wanni inni irraa fayyadamu inni guddaan tokko saba isaatiif dubbachuu isaati. Lammaffaa immoo beekumsa iyyuu keessa argachuudha waa dubbattu. Ofii keefis waan irraa of eeggullee qabna keessa barataa ofii koofi waan dubbadhu kun gaafatamni illee narra jira jecha waan isa fakkaatu hojjettu jechuudha bor nama barsiisaa. Ofiillee kee barataa achumaan fayyadamuu dandeessa beekumsa dabalachuu jechuudha. Yeroo namatti waa dubbattu ofii keetiillee of dura wanta sana akkan hojjenne sana jechuudha. Nama tokkoofi yeroo falmitu sirrii miti wanti kun nama kanatti dabeera jettee yeroo haasoftu waa'ee borimmoo ati dabartee waa daba wayiin hojjettu jechuudha. Qajeelummaa hojjetta. Mee gara Oromiyaa fi rakkina Oromoodhaan wal qabsiifnee yoo ilaalle otoo Oromoon cabuu baate alagaan biyyi Oromoo otoo mulqamuu baate waa'ee mirga dhala namaa kun dhiitamuun kun jiraachuu baate maaltu jira jenneetu yaaduu dandeenya? Inni kun egaa mirgi dhala namaa falmuun kun iyyuu hin jiraata reetu miidhaan hin jiru ta'e kan jedhu sana si geessaa jechuudha. Utuu akkas ta'eeti mana seeraa jedhanii dhadhacha gad dhaabanii harkaa fi miila sansalata itti kaa'anii mana hidhaatti gidirsuun kun ni jiraare kan jedhu sanatti geessaa jechuudha. Utuu sana hin taane uummata beekumsa guddaa qabu sirna mataasaa toshatee ittiin jiraachaa ture. Uummata dagaagina yaadu uummata keessumatti irra caalaa akkan sila tuqee ture uummata naga qabeessa nagaa jaallataa jechuudha. Oromoon nagaa jedha. Nagaa oltanii nagaa bultanii nagaa jirtu nagaan siifa ta'u nagaa kana baay'isa kan jedhu uummata saba nagaadha kan jedhu saba nagaa jaallatu vaaliyuu itti kennu gatii itti kennu jechuudha. Kanaaf uummati kun silaa maal ta'a ture laata kan jedhu sanas guddinaanis beekumsaanis dagaaginaanis maal ta'a ture laata kan jedhu si yaachisa jechuudha. Kun egaa yeroo teessee seenaa saba kanaa laaltee eessarraa ka'eessa dhufee sirna akkamii keessa jiraachaa ture maal guddafataa ture ofii isaaniin maal qaba sabi kun dur utuun cabin dura maal qaba kan jedhu sana yeroo teessee laaltu obbooda deebitee silaa maal ta'a ture kan jedhu sana irraa tilmaamuun danda'ama jechuudha namni hundiyyuu. Amma gaaffiin kun dhugaadhumatti gaaffii yaada bareeda kaafte waan amma dhabamee silaa rakkinni kun saba keenyatti fide kana irraa kaasanii iddoo sanatti deebisuu fi Oromoon akka durii sanatti sana caala wayyaa'ee akka dhufuuf OSG dabalatee jaarmiyoota Oromoo jiran wajjin taa'amee hojiin akkamii hojjetame iddootti nuu deebi'a. Wanta amma jenne kun Oromoon nagaan jiraatee namummaan jiraatee qeessaa keessatti bir'uu malee jiraatee kabajaadhaan akka jiraatu gochuuf tattaaffii godhamu kana milkeessuuf namoonni yoo maal godhan OSG maal godhe waa dafee wayyaa'attee yaadda. Wanni inni guddaan tokko maal dhabnee kan jedhu nama salphaadhumatti maal dhabne nuti akka sabaatti kan jedhu bilisummaa kan jedhu namni deebii gabaabaa tokko kennuu danda'a. Dhugaadhas. Isa duuba garuu wanni guddaan tokko wanni dhabnee sirna ofii keenyaaf toshannee keessatti dagaagina qabu keessatti waa hundumaa ammate sirna sanatu akka dhabamu taayetu deebi'ee dhaloota sana booda ka'aniif haa ta'u warratti wareegameef haa ta'u galanni waaqayyo isaaniif qalbii kana kenneefillee waaqa Oromoo kana hundumaa akka kanatti badiisaarraa deebisillee galanni haa ta'uuf jenna. Akka amantiitti yoo fudhanne deebi'eetu wanti sun ol funaanaa deemaa jira. Sana kana gochuu irratti gumaachi dhalli Oromootti gochuu qabu waan diigame tokko deebi'ee ijaaraa jira. Diigameetu harca'e waan harca'e kana bakka jiru walitti funaaneetu ijaaraa jira. Ijaaraan kun hordaa isaatu reefuu dagaleen dhadhaabataa jira. Ijaarsa baay'ee barbaada jechuudha gumaachuu baay'ee barbaada. Akka OSG'tti
kun egaa qola qabaa toora qabaa akkaataatti kaan seenaa keessatti gumaachaa kaan sin beekumsa keessatti gumaachaa kaan waan filosoofii Oromoon qabaachaa ture sanatti deebisee haaressuu keessatti gumaachaa kaan sirnuma jiru sana sirna bulchiinsa Oromoo sana gadi deebisanii dhaabuu keessatti waan baay'ee qaba kun egaa karaa hawwanii karaa jaarsolii karaa daa'immanii karaa margaa karaa dachee karaa qilleensa laga maal sun hundumtu attamitti sirna isaa sanaatiin akka kunuunsi qabamaa fi turetti deebi'ee bakkatti ijaaramaa deemu kan jiru sana gaafata akka mirga dhala namoomaatti seenaan irraa baratamu maali wanti galmeeffamee akka mirga dhala namoomaatti taa'uu qabu gara fuulduraatti maali muuziyeemii qabaata Oromoo yoo ta'e achi keessatti maaltu gumaachamuu danda'a bar tokko akkas ture jedhamee maaltu irraa baratamuu danda'a manni hidhaa gad dhaabate fakkeenyaaf gariinsa lakkii nama baay'ee waan imeejii hin taane nuu kennisiise yookaanis immoo mufannaa nutti fichiise jedhanii faa diigaa jiru maayikalaawwii kan jedhu faa kan amma dhiyoo kana biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessaati. Wanni kuni bar tokko seenaadha. Manni hidhaan kun yoo hafe dhaloota keessa hidhaa kan jedhu kun yoo hafaa deeme garuu sabi kun maal keessa hulluuqe maal keessa darbe kan jedhu sun waa gartaa'uu qaba jechuudha. Warra baratamuu qaba akka seenaatti akka muuziyeemitti jechuudha. Kana ittiin ijaaba'uu yookaan deebisanii gara biraatti miidhuudhaaf wanta godhatu miti. Waan keessa darbe waan sabi keessa darbe waan dhalooti keessa darbe tokko galmaa'uu qaba. Kan kuusaa kana keessatti illee gumaachuu irratti gahee ni godhaa jechuudha. Garuu haa ta'u malee sun boriftaan ta'a yookaan yeroo itti fudhatan jechuurra daddaffiidhaan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Dafanii saba kana eega dandamachiisuun jalqabameeti akka inni wayitti ba'ullee gargaaruun gaariidha. Kanaaf bafa hundaanuu birmannaansaa saffisaan itti fufuu barbaachisa kan jedhu sana. Hedduu bareedaadha. Egaa qophii kutaa lamaan haga wayirraa xixxurneerraa gara fuulduraayyuu bal'inaan itti deebi'uu hin dandeenya. Waan amma haasofne kutaa lamaan keessattis dabalatee waan egeree hojjechuuf deemtanis dabalatee waa'ee OSGs haa ta'uu waa'ee mirga namaa haa ta'uu waa'ee jireenya Oromoo haa ta'uu waan sabni beekee itti dabaluu guddisuu danda'u akka waliigalaatti yoo itti nu deebitee nu xumurtee ireessii kenna. Iddoo galatoomi wanni akkuma irra deebi'ee jedhe wanti nutti hir'ate baay'eedha wanti nutti miidhaan nurra ga'e baay'eedha. Wanta nutti hir'ate kana immoo abbaatu deebi'ee guuttata. Iddoo gara biraarraa wanti abdatamu hin jiru. Dhibee saba keenyaati. Saba keenyatu guuttataa deemuu danda'utu sarara jira jechuudha. Hundumtuu iyya kana birmateera. Iyya kana birmachuu keessattis itti gumaachuu kana itti fufuudha. Wanta waggaa 3, waggaa 4, waggaa 10 keessan kiyaabaa jedhamu miti. Dhaloota itti fufaa jireenya kana abbaatu wayyeeffataa deema abbaatu jijjiirrataa deema jechuudha. Kanaafiyyuu wanti deemsi ittuma itti fufaa qabsoon ijaarsaa sinuma itti fufaa qabsoon bilisummaa sinuma itti fufaa qabsoon falmaa mirga namoomaas inuma itti fufaa. Kanaafiyyuu bifa hundaanii itti birmannaa keessan jabeessaa saba wal jaallatu ta'a ollaa keessan akkuma aadaadhaan qabda itti jaalladhaa. Saboota xixiqqoollee jechuun hin ulfaataa jechuun saboota waliin jiraattanii akkuma kunuunsa walii godhanitti kunuunsa walii godhaa. Kanaaf waan dandeessaniin nageenya keessan ijaarradhaa kan jirudha. Waan dhabdan sana deeffadhaadha. Ayyee dhaggeeffattoota keenya egaa yoonaa kan waliin waarine obbo Maaramaa Fuufaati. Obbo Maaramaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu fayyaa ta'e ulfaadhuun jedha. Isinillee hedduu galatoomaa obbo Dhaabasaa qophii akkasii kana qopheessitanii dhaggeeffattoota keenyaa fi dhageessisuu keessanii fi dhamaateen keessanii karaatti nafini bilisummaa saba keessanii isin agarsiisu illee guyyaa gammachuu bara gammachuu tokko isiniif haa godhu gaaf tokko. Ayyee fayyaa nu ta'a nagaa.
hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura.